وقذف المحسنات وقذف الربان دربودا المحسنات جتون تكفمتو كنتات كانوا تكسيتو جتون محسنات القذف بمعنى الرمي والمراد هنا الرمي بالزنا زنا قوتي جرينا ما الرفسو dubartii garteedhaa tikfamtuu taate tokko zinaa goote jedhanii haramsuu jechuudha. Kanaaf ala afiifaati ani zinaarraa kan of tiksite. Maaliif jennaan nama kamillee zinaadhaan nama arrabsuuni shari'aa keessatti akkaan ulfaataadha jechuudha. Waan hamaan bakka kana keessatti shakkiidhaan yookaan namni wajjin jiraachuudhaan hatta nama ol bira ciisuu argite zinaa godhaa jira jechuun hin danda'amu. Arrabaa yookaan namoo akkasitti karaa wajjin deemuudhaan yookaan maal jechuudhaan asbaaba isaarraa garuu fagaachuu qaba. Rabbiin Qur'aana isaa keessatti walaa taqrabu zina innahu kaana faahishatan wasaa'a sabiila irraa fagaadhaa jedhe. Wama gartee karaa zinaatti si geessu irraa fagaadhu jedhe. Karuma sanirraa asii namni kolfisiisaa dhiifama. Sheekii gadi baanaa nama arifaana beekaa isaa godhu jedhe tokko hin kolfanne waan deebisu dhabe. Ayyee irraa dubbataa ta'u beekaatii bal beekaa akkana godhu. Ayyee amma gaa kun egaa amma fakkeenyaaf tikfamtuu kan taate gargaare. Ayyee amma gaa fakkeenyaa muhsanaate jechuun egaa kan amma afiifaat kan taate zinaarraa kan of tiksitu kana akkasitti darbuun jecha waan hin taane jechuuniin. Amma maaliif jennaan bakka kana keessatti rakkoo hamaatu jira. Nama agartee islaama ta'ati waan akkanaatiin shakkiidhaan hin ta'u. Shari'aa keessatti waan kana qaxxitaa isaa yookaan kallattiidhaan daarektiidhaan waan akkasii sirriitti hubachuu yoo danda'e malee abalu zinaa godhe jedhee illee dubbachuun haraama jechuudha. Kunillee torban nama balleessu keessaa isa tokko jechuudha. Bakka kana keessatti yoo Rabbi nama eege malee fitnaa guddaa. Ayyee. Qadfu darbachuudha jechuudha. Almuhsanaati jechuun tikfamtuu kan taate of tiksituu kan taate zinaarraa kan of tiksite san arraba zinaatiin zinaa goote abaluu wajjin jedheetuma arrabsuudha bar. Shakkiidhumaan gartee arrabsuudha. الغافلات المؤمنات النقامو النقام الغافلات المؤمنات دي. أي الغافلات دقتو كان تاتي جيتشو لغرتي دا ربيتي كان أمنتي جيتشو المؤمنات ربيتي كان أمنتي جيتشو دقتو كان تاتي جيتشو نكمل دقتو أي وان كان الراسين قبان قبدوكا وما كان رنجرتو سين yookaan nama tokko wajjin osuma haasoftuu siin barii haasuma biraa haasofti malee si'uma kana yaaduma siirra iyyuu hin jiraatu. أخرجاه بخاري مسلم توديس عن جندب مرفوعا حد السحر حد الساهري جندب الراودي فمي حد الساهري جندب بن عبد الله نبيت مرفوعا جتون على نبيت الفولمات إن جتون حديثك
يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم جت نبي الرا لكها مجتشودا حد الساهري حدين نما قرتي لا سيهري ودا ضربة بسيفي سيفي دان قرتي سيرو كتود مرمر لا دربو جتشود سيفي دان نما سيهري قدتو namni kun siifii godhaa ragaa qulqulleeffatee gaafa jedhee mormumarraa darba jechuudha mootiin. تكستبي نجا بيقص رواه الترمذي وقال صحيح أنه موقوف. ترمذي تو ديسي أنه حديث صحيح هنا صحيح جد کرتے أنه مال جريت موقوف. شيء رواه الترمذي موقوف جچون غارتي صحابه رتوان ابته جچودا وان رسولان كقبيني موقوف جچون أخرجاه البخاري ومسلم خجل قولي أهي في كانت لبنات وفي الصحيح كل رواية برا وفي صحيح البخاري وفي صحيح البخاري أم جدي مال جل أم بجالتنا أم بجالة بن عبدة بجالة بن عبدة الرا وضيف مي قال نجد كتب عمر بن الخطاب وكتب غرتيدا عمر بن الخطاب غرتي كتب جچو رضي الله عنه ربي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا أكجر غرتيدا أجيسن كل غرت شوف أنا مسيري غوتو نما فلفل غوتو جچو دا أمس دبرتي راس دير راس نما سيري غوتو كنا غرتي أجيسو غرتيدا أجيسا جري كتب جچو. قال فقتلنا 3 سواحر. طاهرو تغرتي سدي أجيس نجد اسمه مأجيسي ملكا شون أكما أولي قلاتي دبتا جرقا وصح عن حفصة رضي الله عنهما أيه رضي الله وصح قرتيدا ثبت جرى عن حفصة رضي الله عنها ربي سيرا جلت أنها عشيني أمرت بقتل جارية الله أمرتني أجج بقتل جارية الله أججا قرتيدا جاريا قرتي قربتي سيرا أفتاتي ويججودا سهرتها كان ست سيري قوتي فقتل أني أجيبهم تجين وجدتون سيري تجادين أنا شمتي أقديهم تقولي الفلتون ما جبدوا يتروك تجايبا أيه وكذلك صح عن جندب أيه جندب الرامس قرتي أكما كان سبتي جرا قال أحمد نما سرير رافودي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه إرقما ربي الراجل جودا جرقا عمري حفصة دا جندبي جتشود أصحاب النبي كوني جرقنا جتشود حفصة عمر حفصة جندب أيه صح بقى ما جي خير جي مخلص السديني jechuun aysa haqqatul saahiri jechuudha war sahabota irraa saahiri ajjeesuun garteedha sahabota ergamaa rabbii irraa nama sadii irraa sabate argamee jira dhagaadha bar حفصة في عمري في جندبي حفصاني قلت يصير أجيب مراتي أججي مسيني سي كوانا جيبتي كاسيني سي انا ججمتي
ما عمري سموها كينيا في نما أجاجه طيب ما شاء الله تمام. nama mootummaa ta'e tokko irratti ajjeesuun isaa inuma yuudii qama irratti ta'a waajiba irratti ta'a malee waan tola wayitiin godhuu miti nama saahiree namni magarteedha otoo mootiin islaamaa jiraate boodatti deebi'uun isaaf hin eeyyamamu ajjeechaa jiraarra ahmata tokkoon ala mormarraa darbuu qaba jechuudha. Maaliif jennaan shirriin jiraa biyya keessa faca'ee dachii balleessa. وإذا قتلوا سلم الناس يوغرتي جري أجيفمن علمنا ما كون غرتيدا نجا أرجتا صحيح أرجت أم نجات إسلام يا عمر اسمه سفرة قادرة عجائب أجا والرسول أجرني زعفران شيء جعفر كبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكا مصطفى يا كيساني. أيوة هيا الحمد لله جرتو. هركي كونا دكوبي ودقادة جيما أستاذ. أرغان جرتنمو. إرجع سلا أركانول كنت وجود الدنيا. أركان كنا لقينا إنه. Terus mana lagi? Aku mau kena gar. Jara siri hojjetan keessaa akka jettanitti akka duriitti moo akka hammaatti musliima moo kaafiraa jechuu gaafachuu barbaaddeetani. Namni siri hojjetu musliimni hin jiru. Maqaan isaa maamaa uffatee dawrii uffatee Muhammad ta'ee Muhammad ta'ee waan fedhe ta'e illee yoo hojjete islaama miti. Ammas immoo ustaasii wanti gaafachuu barbaade hamma biyya Arabaa kanaatti wugii kan jedhamu mataa kan jedhamu kan fardaa sana yookiin baaruu kaasaa jedhamu sana kaatanii yookiin itti dhaatanii sagadu qeensa dheereffatanii deemu. Kun sirriidha akka islaamaatti jechuudha. Sagachiisuus hin danda'a. Obbo Yesuus jedhanii khalqaa rabbii san jijjiiranii fala yughayyirunna khalqa Allah kan ta'u sun. Ittiin sagaduu qofa osoo hin ta'u wannuma san gochuun jiraan ta'u. Rifeensa sana afaatti nama gowwoomsu jedhanii isa suuqiidhaa bitatan tokko miti. Eeyyeen isa kaatanii gizee sagadanu saganni jira yookiin sagadamuu hin danda'amu faayidaa qabu faayidaan isaa maa inni waan nagaxxameef hin gaafadheen kolfinaa waan kolfaatii miti. Onjala hojjetaa jiru salaanni jiraa sun sababa sana godhaniif jalaa badaa osoo hin taane wanni jarri godhaa jiran sun haraama godhaa jiru. Ustaz wallahi innaa siin ittiin offattee sagaddu innaa siin harka dheereffattee sagaddu maalin godhagaa.